Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyos kan isin jaallatu biyya keessas alas kan jirtan ijoolleen tawaahidoo hundumti keessan hordoftoonni chaayinaalii kootii bakkaa fi lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araarsummaan giiftii keenya durboo maaramee gumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa hunduma keessan faanaatu akkam jirtu. Akkamii yeroo kana keessan ani Waaqayyoof galannaa ta'u nagaa kootii guyyaa irraa kanan kan dhugee maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Video guyyaa irraa keessatti cubbuu caalu beektu cubbuun ifaman qabne immoo kamii kan jedhuu fi gaafilee biraas qabadhee isinii dhiyaadheen jira hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan isiniin jecha chaayinaalii koo subscribe share like gochuudhaan tajaajila afaan oromoo kana akka bal'atuu fi yeroota keessan biraan akka geessan isiniin jecha gara gaafii keenya guyyaa irraatti darben. Inni jalqabaa yeroo duraa yookiin immoo torbee darbe keessa video tokko hojjedhe keessatti gaafii wayii isinii hojjedhee jira jechuudha. Gaafiin kunis maa inni yoo jettanii obboleettiin keenya tokko sagaagalummaa erga raawwattee firii sagaagalummaa sana immoo gadameessa ishii keessatti mucaa uumamee ture sana baastee mucaan sun akka du'u taasisteetti jechuudha. Kanarraa kan ka'e egaa sababii kanaatiin gaafii achirratti ka'eef deebii laadheen ture jechuudha. Namni sagaagalummaa mataa isaa cubbuudha. Deebi'ee immoo lubbuu baasuun immoo cubbuudha. Dabalataan cubbuu irratti cubbuu hojjechuun cubbuu guddaadha jedhee gaafii kanaatiif deebii laadheen jira. Obboleettiin keenya immoo gaafii sanarraati yookiin immoo deebii argatteerraati deebi'ee gaafii natti ta'e kan jedhu gaafii kaas. Cubbuun cubbuu caalu ni jira. Fakkeenyaaf sagaagalummaas ta'e lubbuu baasuun seerota kurnan keessa jira. Barsiisan keenya immoo cubbuun inni guddaan isheen raawwatte lubbuu baasuu isheeti yeroo jedhan gaafii natti ta'e gaafii jedhu kaasetti jechuudha. Kanaaf namni yoo sobes yoo ates yoo sagaagales lubbuus yoo baases waaqolii ormaa yoo waaqesses seerota macaafa qulqulluu irratti abboommi kurnan seera bahuu boqonnaa 20 irratti kaawwamaniin ala gaafa bahu cubbuu hojjeteera jedhama. Cubbuu isaadhaaf itti gaafatama. Gaabbii galee dhiifama cubbuu argatee gara Waaqayyootti deebi'a. Haa ta'uutii cubbuun cubbuu caalu jiraare gaafiin jedhuuf deebii gaafa laannu cubbuun cubbuu caalu ni jira. Namni gaafa Waaqayyoon gaddisiisu seera Waaqayyoodhaan ala gaafa bahu waa Waaqayyoon hin jaallanne gaafa raawwatu cubbuu hojjechuu isaati. Dabalataan immoo namni cubbuu gaafa hojjetu cubbuu isaadhaaf dhiifama cubbuu argachuudhaaf gara lubaatti deemee gaabbii galaa erga gaabbii galee qannoonaa isaaf kenname raawwateetiin booddee dhiifama cubbuu argatee gara Waaqayyootti deebi'ee Waaqayyo walitti araarama. Garuu sirumayyuu Waaqayyo wajjin kan walitti nama araarsuu hin dandeenye cubbuun cubbuu caalu kan dhiifama hin qabne jira. Innis maalinni yoo jenne wangeela Maatiyoosii boqonnaa 12 lakkoofsa 31 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkasumaan jedha. Kanaaf ani isinitti hima cubbuun kamillee arrabsoon namootaaf ni dhiifamaafi jedha. Cubbuun kamillee arrabsoos yoo ta'e namaaf ni dhiifama. Arrabsoon hafuura qulqulluu irratti ka'u garuu hin dhiifamu jedha. Cubbuu namni hojjete isaaf ni dhiifama. Yakka namni hojjete isaaf ni dhiifama. Dhiifama ni argata. Dhiifama ni argata erga jedheetiin booddee namni hafuura qulqulluu arrabsu garuu gonkumaa dhiifama argatu jedha. Namni yakka raawwate yakka isaarraatii yakka kamuu raawwatu cubbuu kamuu raawwatu dhiifama ni argata yoo gaabbii gale. Garuu hafuura qulqulluu irratti ni ka'a hafuura qulqulluu ni arrabsa yoo ta'e garuu dhiifama argachuu hin danda'u jedhee eenyullee ilma namaatiin mormee waa isa irratti yoo dubbate dhiifama ni argata. Eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee isa irratti yoo waa dubbate garuu bara kanatti bara dhufuttis dhiifama hin argatu isaaniin jedhee wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 30 irraa kaasnee gaafa dubbisnu lafa kaa'ee jira. Kanaafuu cubbuun dhiifama hin qabne Waaqayyo irratti ka'u hafuura qulqulluu irratti ka'u hafuura qulqulluudhaan mormu hafuura qulqulluu arrabsuudha jechuudha. Kanaafuu namni hafuura qulqulluudhaan mormu namni hafuura qulqulluu irratti ka'u dhiifama cubbuu gonkumayyuu hin argatu bara hanga bara baraatti jedhee macaafni qulqulluun ka'a. Namoonni tokko hafuura qulqulluu irrattis Waaqayyo irrattis yommuu isaan ka'an ni argina jechuudha. Kan Waaqayyoon dhaabe kan Waaqayyoon file qulqulloota Waaqayyoodhaan yommuu morman Waaqayyoon mormuu isaaniiti. Hafuura qulqulluudhaan mormuu isaaniiti. Kennaa hafuura qulqulluu isaanii kennameetiin qulqulloonni hojii guddaa ni hojjetu. Akka fayyisaniifis akka isaan cuubaniifis akka isaan gaabbii galchaniifis gara cubbuurraa gara dhiifama cubbuutti akka isaan deebisuu danda'anis Waaqayyoon gaafa aangoo isaaniif kennu. Namoonni adda biraan garuu kennaa hafuura qulqulluudhaan isaanii kenname kana namootaan gaafa morman Waaqayyoodhaan mormuu isaanii ni dagatu jedha.
Fakkeenya fudhannee ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf seera bahuu boqonnaa 23 lakkoofsa 20 irratti kunoo ani karaa irratti akkasi eeguuf iddoon ani si qopheessetti akkasi geessuuf ergamaa koo si dura nan ergaa. Ati of eeggadhu dubbii isaa dhaggeeffadhu maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarbaa keessiif hin dhiisu ati isaan mormitee irratti hin ka'ini. Dubbii isaa bayeessa goote yoo dhaggeeffatte waan inni sitti dubbate hundumaas yoo goote ani diina keetti diina nan ta'a warra siin mormaniin nan morma jedhee Museedhaan waaqayyoon ergamaa isaa akka isaa erguu danda'u ergamaa isaa irra immoo maqaan waaqayyoo akka jiruu fi isaan mormuu akka hin qabne itti dubbatee jira jechuudha. Tole jedhee Museenis fudhatee ergamaan waaqayyoo qulqulluu Mikaa'eliin isa gargaareera. Namoonni baay'een garuu kan waaqayyoon isaaniif ergee mormanii waaqayyoon ni gaddisiisuu dhiifama cubbuus ni dhabu jechuudha. Kanaafuu cubbuun cubbuu caalu waaqayyoo irratti ka'u hafuura qulqulluudhaan mormuudha jechuudha. Gaafii lammaffaatti gaafa darbinu yeroo baay'ee namoonni amantii garaagaraa irraa walitti dhufan yookiin wal fuudhan waannaa fiqirnoo isum baay'amaanote eneen baay'amaanote jedhu namoota akkasiidhaaf gorsa maalii kennitu? Namoonni iddoo garaagaraa irraa amantii garaagaraa qabaatanii walitti dhufu. Inni guddaan jaalaladha. Anis amantaa kootiin isheenis amantaa isheetiin jedhanii namoonni wal fuudhaan jiru. Namoota akkanaadhaan maal jettu gaafii jedhudha. Warra akka kanaatiin anis waanan jedhuun qaba. Jalqaba irratti garuu macaafni qulqulluun akkana jedha. Lammaffaa Qorontosii boqonnaa 6:14 irratti warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaayi. Qajeelinii fi jallinni maal walirraa qabu? Iftii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu ree? Kiristoosii fi seexanni akkamitti walii galu ree? Inni amanee fi inni hin amanne biraa qooda maalii wal biraa qabu ree? Manni qulqullummaa Waaqayyoo fi waaqolii tolfamoon wajjin walii galtee maalii qabu? Waaqayyo jiraatadha. Nus mana qulqullummaa isaati. Waaqayyo ofii isaati. Ani isaan isin bira nan buufadha. Isin gidduus nan deddeebi'a. Ani Waaqayyo keessan nan ta'a. Isin immoo saba koo hin taatu jedheera jedha. Egaa inni guddaan akkamitti walii galuu danda'a? Namni amanee fi namni hin amanne. Fakkeenyaaf inni ortodoksiidha yoo ta'e amaneera, amantaa kana fudhateera. Ishiin immoo hin amanne yoo ta'e akkamitti walii galuu danda'u? Walitti dhufeenya maalii qabu jedhee macaafni qulqulluun ka'a. Seera keessa deebii boqonnaa 22:10 irrattis qotiyyoo fi harree walitti camaddee ittiin hin qotinii jedha. Tokkummaan qaban garaagarummaa qabu waan ta'eef sanyii isaanii tokko miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jarreen kunis amantii isaanii tokko miti waan ta'eef walitti hidhata godhachuu hin qabaatan. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa jedhee macaafni qulqulluun waan kaa'uuf jechuudha. Inni lammaffaan immoo firiin gidduu isaaniidhaa argamu maalidha? Inni kiristaana yoo ta'e isheen immoo amantaa biraa hordoftu yoo ta'e jidduu isaaniitti ilmoon argamtu sun immoo yookiin ilmoon isaan argatan sun maal jedhamti? Fakkeenyaan isinii fudhachuu danda'a. Sanyii biraatu uumama gidduu isaaniitti waan haaraatu uumamaa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo baadiyyaa kan jiraattan qalaamaa fi harree fudhachuu dandeessu. Diqaalomsuu waan jedhamuun harreen erga qalaamaa bira geessaniitiin booddee firiin farda sanarraati argamtu farda osoo hin ta'in gaangee taatee maseena taatee kan jiraattu sanyii addaa gosa biraatu irraa uumamaa jechuudha. Kanaafuu ammas kiristaanaa fi musliima ta'uu danda'a. Kiristaanaa fi yookiin immoo pirootestaantii ta'uu danda'a. Gidduutti namoonni kun gaafa walitti dhufan firiin gidduu isaaniidhaa argamu kiristaanas miti yookiin immoo pirootestaantis miti yoo musliima faana ta'es immoo musliimas miti jechuudha. Kanaafuu firiin gidduu isaaniidhaa argamu waan haaraa uuma waan ta'eef kanaafuu gaa'ela jechuun immoo waan haaraa kan walirratti uuman osoo hin taane hanga dhumaatti kan waliin jiraatan eebba bara baraadhaaf kan kaadhimamanii jiraatan waan ta'eef waan akkanaa gochuun gaarii miti jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti Oromoonis gaafa mammaaku mi'a wal fakkaatu wal biratti fannisu jedhee akkuma dubbatu amantaadhaanis yaadanis adeemsanis nama wal fakkaatutu gaa'ela isaa dhaabbatee wajjin jiraata malee garaagarummaan akka kanaa jira taanaan hin barbaachisu. Manni amantaa keenya sin eeyyamtu macaafni qulqulluunis hin eeyyamu. Jireenyi namoota akkasiis qajeeloo hin ta'u firiin isaan irraa argamus hin eebbifamu. Gara gaafii xumuraatti gaafa darbinu balballi maqdasii maaliidhaaf sadii ta'e kan jedhu fakkeenya iccitii Sillaaseetti sadummaa fi tokkummaa Sillaasee ibsuudhaa fi sadummaa Sillaasee gaafa jennu maqaadhaan Sillaaseen sadii abbaa ilmaa afuura qulqulluu qaamaan Sillaaseen sadii qaama mataasaa danda'e qaba. Abbaanis ilmis qaama mataasaa danda'e qaba. Afuurri qulqulluunis qaama mataasaa danda'e qaba. Inni biraan immoo gaheedhaan sadii abbaanis gahee mataasaa danda'e qaba. Ilmis gahee mataasaa danda'e qaba. Afuurri qulqulluunis gahee mataasaa danda'e qaba. Bataskaan immoo tokko ta'uun ishii tokkummaa Sillaasee kan ibsudha. Tokkummaa Sillaasee immoo waaqummaadhaan jiraachisuudhaan ajjeesuudhaan fayyisuudhaan aangoodhaan tokko waan ta'eef fakkeenya kanaatiin balballi maqdasii sadii ta'uunsaa fakkeenya iccitii Sillaasee sadummaa isaa kan ibsudha.
Gaafin itti aanu immoo namni dhiiga fi foon isaa hin fudhanne yoo tsabala dhuge dhagnaa fi harka isaa dhiqachuu ni danda'a. Gaafii baay'een qaba kanuma naa deebisaa gaafii jedhudha. Gaafii kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. Inni jalqabaa yeroo sanatti fooniif dhiiga waaqayyoo hin fudhanne taanaan tsabala dhuguu ni danda'a, xammaqachuus ni danda'a jechuudha. Garummoo siruma fooniif dhiiga waaqayyoo hin fudhanne taanaan namni kun fooniif dhiiga waaqayyootiin malee jireenya bara baraa argachuu mootummaa waaqayyootti galuu waan hin danda'amneef gaabbii galee gara waaqayyootti deebuudhaan fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun isarra jiraata. Kabajamtootaaf jaalatamtoota dhaggeeffattoota chaayinaalii kooti hundumti keessan guyyaa har'aa kana qophii kanarraa waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Hiriyoota keessaniif qophiin kun ni barsiisa jettanii yoo yaaddan sheer gochuudhaaniin laayik gochuudhaaniin akka biraan geessan isiniin jecha qophii barsiisoo viidiyoo biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaadhaan tura. Wasbaata Egzaabeer.